chansira Amerika rana fuda jira daris kibar wan kenu man kabale kun indum nere dimbilal barujan imbarida dimbilal li kube wagama takka geza tinda hafaf kan tarika talage bar numa kan hanu ajaibe bar numa or sheko tadu bar nu ajaibe mujan kan tarika talage bar appo afa fi dikkum war Amerika afan kabe war amotin illal Ingiliz afan kabe war Europa kanin afan kabe war Saudi afan kabe kagalati fatu afan kabe kareti fatu afan kabe wagama takka geza taydufe mujan famous itae afaf gate mujan afan kabe appo ijoolleen baalee tun dhiirallee waan jetteen gootii argite amma ijoollee baalee argite Dakkataa gandummaa jedhani. silaa kanarratti isin fakkeenya namni kutaan martuu fakkeenya baalee irratti ilaallachuu qaba waan jetteen gootii dhiirti argite hinaaftuun ammoo badematti hafte digaleetam ka qilleensarraa qilleensumarratti hafe akkasanii rabbiin ammoo amma waan jennuun ijoolleen baalee haaqila silaa ittiin himanii Igalam, ganduma san keessaa kaafata silaa ganda atamma eessa jirta? Ganduma isin tuffatan kana jira ofa. Kama ofiitti dubbatan hawwan gamana ta'ee ganna qabdan ofa. Ganduma san keessaa kaafata haaqila yoo ta'e jaartii tana man fudhate. Achitti dhiifte amaanaa rabbi akka hin deemne jedhi. Ani keessa hin jiru. Amma jaartii namaati. Amma nama tokkoon hin waama. Amma jaartii namaati. Ganda san keessaa haa kaafatu. Akkan deemne achitti jaartii qaba jedhee achi gate takka dhufe dhiirummaa argisiise intala mootiin arge fudhatee ni haa deemu aliif jennaan amaanaan lidin ulfaatti ka maali beektanii amaanaa dastaa ta'ee amaanaa isinii kennatamu isinummaanuu amaanaa jiriin jettattuun hin ulfaatti tartiiba ittiin fudhatantu jira biyya faranjii kana bar laa tartiibummaa hin fudhatee warra ofiitti ittiin haa galatu amma bakka sana kan ta'e ninta faranji gaana TikTokii kanarra maal jechuu barate galee baaleen inta aree haroodumaal mucaan kun haroodumaal dakasanii karaa garuma keessan karaa roobee kanallee miti gammoojjii maal intalli waa achi dhalatte maal eessa dhalatte harargee keessa dhalatte harargee keessaa yoonni dhalatte baadiyyaa keessa dhalatte irratti hin gana maal gadi hin deemne dhaloonni si achuma baadiyyaa keessa dhalatte namartuu baadiyyaadha halwa ammoo liidiyetti Abbooton daabii taradii irratti kaasina sheekaa roobe. Laasanii miti. Amma rabbiin walii qabe bishaan jaraa tokko godhe. Nu gammachuu jaraa ammoo ittiin gammachuu jaraa ittiin ni gammanna. Inni jaalanna gammachuu jalaallee. Deebitee dubbiin tun ammoo ittiin namatu waa irbaa. Warri onlaayinii ammoo ittiin bareedaa miti. Intala tana achitti dhiiftee maalii jedhaniini ammoo qasqasaa kaasanii. Anu amma ammootiniin hinaafeemi namni walii hinaafuun barbaachisaa bara jaartiidha jaartii eegataa ta'e ammootiin ilaal haramarratti argee gatteetiin hin biraan tartu maaliif uffata kee ammoo surree malee namni katamaa keessa deema magaalaa hin deemu uffata surree gattee dartee jechaa bara fuudhii galadhuun haaqila ijoolleen baalee silaa ittiin himanii hin beeka innu haa galatuun intala tana haa galu baadiyyatti ammoo abbatu jira haadhatu jira numarti jireenyi kenne baadiyyarrarraa isin baadiyyatti rarratte maal baadiyyatti dhalatte achuma baate miiliibii haa galtu intalli sanii yuukaa intala jechuun taamboo abbaa ofii jaalattee abbaa mucaallee jaalattee haadha mucaallee jaalattee bar ardaallee jaalattee bar lakki baadiyyaa keessa jiranii ammoo ittiin bishaan hin jiru. Baadiyyaa keessa galtarree isin. Maan namni hinaafuu nama jiru namni wanni biyyaa kun barnamni haasifti bara akkasii. Hoy se agarró. Akkasii lafeetii yaate amma aga ta'u namni firaa tamma fira keetii dura firuma keetii ammoo wanni jettaa miireetti kollee taatu firuma keetii wanni jette akkasii obboleessa garaa waliin dhalatte eegana akkuma itti aantu xiqqoo akkana jetta malee Aguma mucaan nama baale jedhama nullee baale amma nu qabdi kaam inni biyyaallee amma namni biyya ofii hin jaalata tun jaalatta arsii baale takkuma hin jaalatta nama ofii jabeessuun barbaachisaadha gaafa duune jabeessin haaree gaafa inni du'e ammoo tini dirii birrii 10 birrii 50 kennin haaree har'uma gaafuma jiru nama keenya jabeessuun jigala musingaloo amma dubbiin amma saanti achi aanti baale barsi amma ibsi shamanna aramaadhu natti aana dhugaasin dubbachuu wayya
eegana ammootiin ati ammoo eegana achinatti aanta akkana bara tuubee kimee atama dhugaa dubbachuu wayyaa asiliitiyaa ibsi shaayasa jirtu. warruma ganda ofiifitti aansii taatillee yoo taate maal taate jaalalli akkuma jiru ta'e warruma ganda ofiifitti aansaawwan eeganaa kaan itti aansa akkasii barra Ajaa'ib. oromoon tokkuma ta'e Asliin abbaawe. amanuu rabbumaa jecha si jaalannee mi aslii durumaanu bar duroo ta'u FB nama 300 qabuun namtichummaan kun akkanatti haasa'u kun jiginuun mammaan isaa kun eessumaa dhufe karaa abbaa kiyyaatii miira abbaa kiyya jegnaa bakka kun dhiira jee kuni oromoon dhugamaan qabdi jedha wayisi beeka aslii mama maalii ta'e haasoo itti akkanatti hidda kana dheerisite Dareerasite. tigalee haasoo itti bakka oromummaa kanaaf jabaa ta'u wajjirra si argee namaan naa dubbisaa dheeni yoo waa miidiyaa kanallee hin beeku FBdha abboo nama kana eessaan argatan jennaan in saafanii bara karaa keessaatii walii saafanii naan jedhanna saafaa kaa ittachi jenneen abboo barreessa maaliif beekna nu yaaqe ifee iddoo bara siliikii yaaboo nutti golee labeetii. Ayibaama isin eega jabeessuu barbaadanii haga asii gammoojjii yeroo dubaanitti hagasu jettan kunoo mucaa ijoolleen feemasiidha. Maaliif kantiibaa magaalaa Roobee yookiin magaalaa Maayillee haa ta'u tokko kan itti dhiyaatan dubbiftanii mana wayii hin kennineef mootummaa. A'uuzu bilda mucaanii Ameerikaa jira mama qaballeessite. Ajaa'iba qabdaatillee barii aslii. Jabeessuu kan hin jabeessinaa eega jettan jeebar. Ka'ee haarafa abbaasitti galchanii fishaa loonii harsiisummaan bu'aan isaa. Hin jabeessinaa. Amman eega ibsishaan narra isinitti aane akka baadhummaatti da jabeessuu barbaadan waan wayii lamin ayisatta. Ila amma shishiiree afaan qofaan amma asirri ibsishaan natti aanan maali bu'aan isaa. Shishiiree Karaan badinaa fi keessa shishiiree keessa guddatee martuu dhoqqee madhaa guddate. Intala jechuun waa jiruu haatetii jiruu abbeetii tabeeti. Maal waa qabaree amma ibsishaan narra isinitti aanu faayidaan agarsiisuu qabdan ka afaanini misal. Dursa haa galu. Ajajaa miiree haa galu nu. Gaafa gurbaan galee intallillee dhufte abbaan illee ardaan illee warri illee dura ardarra itti naannu nu. Ardaan illee waa dubbatee akkasii waa godhee fi biyyillee akkasitti waa gootee fi eega naannullee achirra lallabna. Malee nama ammoo gara biraa jiru asii maal lallabna. Dura ammootiin eegeen jaraayyuu lafa haa geettu. Mucayyoon ammootiin. Isin waa godhaa fi waa qopheessaa kan argaa qabna jira. Yeroo lamaanuu irratti xiyyaaraan isin erga. Xayyaaraati kama ijoolleen daa'imni luukii irraa hojjettu kana goote. Ajaa'ibdaayyuu bara. Fayyaalummaa qaba bara silii. Abboo yaa rabbi aslii kanatti duniyaa kenni walla. Xayyaaruma mataa gilli osoo qabaattee natti tolta. Ijoolleen lamaanuu isin hundarra anatti anti arsii fi baale fararge irrallee anatti anti. Abba. Akka guddisaatti guddifatte jennee bar dhugaadhaa. Dhugaadhaa bar. Kana diinni illee firrillee beekuu qaba. Makii fi ibsishaan tiyya. Hunda keessa irratti anti jaalattan jibbitan. Dubar kanallee hin jibbinu aslii kiyyaa. Aslii kiyyaa kanallee hin jibbinu bar. Maasitti anti hin jennu. Haa ta'u ammootiniini namni adaduma walitti aanaa deemuun akkasii wal jabeessaa deemaa. Kun dhugaa moo dhugaa mi aslii kiyyaa. Adada walitti aantanii immoo itti aanaa yoo jettan immootu ijoollee Oromoo guutu beekaa addunyaa guutu beekaa lafa. Akkanattuu abbaa firaniif namuma zimbiroofuu kennaa oolanii lafuma wayii bal'aa wayii kantiibaa magaalaa Roobeetirraa yookiin Adiitirraa yookiin everything magaalama guddoo wayitirraa fuudhaa fidaa kunoo bakka harkaa qabnaa fi gadhaabuu barbaannaa maal jetta jiraate akka abbaa jira tokkotti na dubbisaa bakkee maali qeeffamuu dandeessin. Ijoolleen awwala lafa kennuu fi dhiisi. Ijoolleen jarruu lafan kenniti jedhi tujjaara ijoolleen qaata tujjaaromtee tujjaara. Akka biyyaatti ishaaraa wayii akka biyyaatti waa barbaade nama akka biyyaatti. Ijoolleen akka biyyaatti waa wayii ijoolleen kun haruuza irra jiranii dhoofsisa jira bar biyyatti. Sargirra jiranii dhoofsisa jira. Abbaa jira dhuga. Gosti jirti dhuga.
Ijoolleen moota abbaa fi gosa bira taatee rabbiin mul'ise ilmaan biyyaati akka baaletti dhoofsisaa isinirraan qabani. Barsanii lafeetiyya namni akka ammootiin jiruu walitti aana dursa ijoolleen tunuu galtee eegeen lafaa jara lafa haa qabattu. Mucayyoon ammootiin abbaa mucaa